السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كبجمتوتاف جالتمتوتا أردفتوتكيا الشمع أكا أركفونا كم جرتو نقافة ياكي سنين جرا فيديون كيا كنمو جرين هنگا أمات فيسبوك الرا فيديو قدبو فتشوف ركا تشاجراني فرماتا كان توجه جورا يوكان أبليكيشن نكون بلاي ستوري را كان أرقمودا قرو إني فيديو فيسبوك الرا جرو قد سنيف بوسا osoo paaswordii tokko isin hin gaafanne osoo akkaawuntii tokko isin hin gaafanne jechuudha. Salphumatti karaa liinkiitiin kan inni viidiyoo gad isiniif buusu. Yeroon akkas jiru viidiyoo liinkii isaa sheer feesbuuk marraa ni godhatanii yookaan kooppi godhatanii jechuudha. Sana booda appilikeeshinni sun kallattiidhaan yeroo isin deemtanii irra seentan kan gad isiniif buusudha. Kanas ta'ee kanneen fuulduratti hojjetu akkasin qaqqabuuf dirqama namni haarawaa yookaan feesbuuk kiyyaafis ta'e yuutuub kiyyaaf haarawaa taatan akkamiin akka ittiin hordoftan hubachuutu isinirra jira. Kana isin hubachiisuuf daqiiqaa lamman tokko kanneen ammaan dura na hordofaa jirtan karaa yuutuub kiyyaanis ta'e akkasumas karaa feesbuuk kiyyaatiin kanneen na hordofaa jirtan hangasitu turtii gaarii isiniif haa ta'u. Aniif maamiltootawwan koo haarooyinii hanga wal barree deemnutti obsaan na eeggadhaadha isin jira. Isin maamiltoonni koo ammaan dura kan yuutuub kiyya irrattis ta'e akkasuma feesbuuk kiyya irratti kan nan arganne yoo jiraattan yuutuub kiyya irratti na argachuuf yuutuubii qafoo moobaayila keessanii keessa jirurra ni seentanii jechuudha. Sana booda as gubbaa bakka sarchi kanarra tuqxanii jechuudha. Akka nama waan tokko sarchi godhuutti Jaafar Kamaal jettanii sarchi gootan jechuudha. Akka gubbaatti isinitti mul'atu kanatti sarchi ni gootanii. Achi booda yuutuubni kiyya kan viidiyoo 49 yookaan 48 ta'u jalatti kan argamudha. Kan ammaan duraatti jechuudha. Kan fuuldurattis akka hordoftanuuf yuutuubicharra ni tuqxanii jechuudha. Kanneen amma dura yuutuubii kiyya sabiskiraayib hin goone qofaaf jechuudha. Kanneen kana agarsiisu kan yuutuubni kiyya haarawaa isinitti mul'ateef sabiskiraayib kan jettu yoo diimatee isiniif bahe isin amma booda jechuun ammaan dura nan hordofne jechuudha. Sabiskiraayib isii jettu kanarra tuqxanii achi booda mallattoo nootifeeshinii asitti isiniif baate gurraattii kanarra ni tuqxan jechuudha. Isin immoo akka wanti an dabarsu bifa nootifeeshiniitiin akka ergaa namni isinii ergee tokkotti dhufee isinitti mul'istudha jechuudha. Akkasumas feesbuuk kiyya Jaafar Kamaal irrattis wantoota garaagaraa kan hin dabarsee dabreef kan hin fuulduratti fedhii rabbiitiin isiniif dabarsuu haala kamiin akka itti hordoftan isin agarsiisuuf feesbuukni kiyyas maquma Jaafar Kamaal jedhuun kan banameedha. Maquma sanaan kan jirudhas jechuudha. Fakkeenyatti feesbuuka kana ni argitan jechuudha. Maqaan feesbuuka Jaafar Kamaal jedhu baay'ee waan ta'eef ifama. Maqaan feesbuuka Jaafar Kamaal jedhu baay'ee waan ta'eef isin garuu feesbuukii akka hubattan isin gaafadha jechuudha. Feesbuukni kiyya isa kana akka isa hubattanu isarra ni tuqxan jechuudha. Namni fireendii kiyya hin taane tokko fireendii kiyya ta'uu fi dirqama fooloo gochuu qabdan jechuudha. Yoo na hordofuu fedhii qabdan taatan yoo akkasumas immoo wantoota an dabarsurraa fayyadamuu fedhii qabaattan fooloo isii jettu kanarra ni tuqxan jechuudha. Achi booda as gadi dabritaniitti jechuudha seefirestii ni gootan yeroo fooloo gootanii kaatan bifa kanaan eegasanii bahe seefirestii jettu kanarra ni tuqxan jechuudha. Haala kanaan na hordofuu ni dandeessan. yuutuubii kiyya asumarraas argachuu ni dandeessan. Xinnoo jala gada deemuudhaan Jaafartuu Beeshee jettu kanarra yoo tuqxan jechuudha gara yuutuubii kiyyatti kallattiin achi darbuu ni dandeessan jechuudha. Amma gara barumsa keenya har'aatti yoo deebinu appilikeeshina viidiyoo feesbuuka gannuuf buusu kan pilaay stoorii irraa karaa salphaa ta'een argattan qabadheetiin dhufe jechuudha. Amma dura appilikeeshina garaagaraa isiniif dabarsaa turte akkasumas tooftaalee garaagaraa akkaataa ittiin viidiyoo feesbuuka irraa gadi buufattan isin agarsiisaa turre baay'ee nama tarii hubannoon isaa guutummaan guutuutti baay'ee keessan hirkan galle jechuudha yookaan hin hubanne taatu. Kanaaf har'a garuu appilikeeshinni kun pilaay stoorii irraa argattan jechuudha. Ammaan dura appilikeeshina pilaay stoorii irraa kan viidiyoo gadi buusu pilaay stoorii irraa kan nuti isiniif dabarsine hin jiru jechuudha. Duraan Google Chrome akkasumas wanta garaagaraa kan uuma Google Chrome irraa bu'u isin agarsiisaa turre har'a pilaay stoorii keessan irraa ni galtanii jechuudha. Sana booda as olitti qubee 3 qofa ni barreessitan. Qubee I guddaadhaa fi qubee D guddaadhaa fi
qubee maa guddaa ni barreessitan haala as gubbaatti isinitti mul'atu kanaan ni barreessitan jechuudha. Ifama akka as gubbaatti isinitti mul'atutti jechuudha. Akka as gubbaatti isinitti mul'atu kanatti ni barreessitan jechuudha. Qubee gurguddaa gootanii sana booda sarchi gootan jechuudha. Egaa kana barreessitanii achi booda akkas xinnoo gada deemuudhaan appilikeeshinichi isa kana jechuudha. Kan suuraan isaa kanaan isinitti mul'atudha. Isa irra ni tuqxanii sana booda gadi ni buufattan jechuudha. An gadi buufadheetiin jira mee appilikeeshinicha banee eega gadi buufattaniin booda maal akka gochuu qabdan kan isin agarsiisu ta'a. Jalqaba feesbuuka keessanii seentanii viidiyoo takka fakkeenyaa viidiyoo makiyya kaniin ammaan dura dabarse viidiyoo tokko yeroo akkasitti argitan feesbuuka keessatti gadi buufachuuf maal gootanii xiyya as gubbaa jirtu isinitti mul'ata jechuudha. Tuqaa sadii as gubbaa jirtu irra ni tuqxanii achi booda copy link kan jettu kana jechuudha. Bifa kanaan kan isinitti mul'atu copy link kan jettu kanarra ni tuqxan jechuudha. Kallattiin feesbuuka keessan keessaa baatanii gara appilikeeshinicha gadi buufattan sanaatti ni dhuftan jechuudha. Appilikeeshinichi isinitti mul'ata isarra ni tuqna jechuudha. Isa ni bananna. Sana booda appilikeeshinicha eega bantaniin booda jechuudha as gubbaatti jechuudha kanneen viidiyoon kun kanneen ammaan dura aappii kanaan gadi buusedha jechuudha. Bakka dabli kanarra ni tuqxan jechuudha. Eega copy link godhattanii turtanii jechuudha. Viidiyoo tokko eega liinkii isaa copy godhattanii mallattoo dabli kanarra ni tuqxan jechuudha. Achi booda akka argaa jirtan wanta amma copy link godhe jechuun liinkii isaa copy godhadhe isa kanaadha jechuudha. Inni ofiif isinii baasa. Yeroo isin ishee kanarra tuqxan ofumaaf isinii baasa waan isin copy godhattan okay jettan jechuudha. Okay ishee jettu kanarra ni tuqxan jechuudha. Waan takka paaswordii takkas isin gaafatu jechuudha. Akkasumatti kan irra isin seensisuudha. Sana booda eega haala kanaan isin bahe xinnoo gada deemuudhaan viidiyoocha akka nama daawwatuutti irra ni tuqxan jechuudha. Akka nama banuuf deemuu yookaan akka nama daawwachuuf jedhurra dhiifama yoo haala kanaan isin bahe isa kana dhiistanii isin maal gochuudha qabdan viidiyoochumarra tuqxan jechuudha. Asitti ni argitan jechuudha viidiyoochi kan isinitti mul'atu kana isarra ni tuqxan eega haala kanaan isin bahe sana booda mallattoo daawunlood ishee kanarra ni tuqxan jechuudha. Achi booda as bakka duwwattii kana irra ni tuqxan save akka gootaniif bakka duwwaa sana tuqxanii haala kanaan eega save ta'e sana booda download isii jettu kanarra ni tuqxan jechuudha. Kallattiin akka isinitti mul'ataa jiru buusuudhaaf barbaadaa jira jechuudha. Yeroo muraasa boodallee sekoondii xinnoo ishee boodallee kan buusuu eegaluudha. Amma buusuuf barbaadaa jira jechuudha. Haala kanaan kan viidiyoo karaa salphaa ta'een gadi buufattanidha jechuudha. Karaa gabaabaa ta'een jechuudha. Copy link liinkii isaa copy godhattanii sana booda appilikeeshina kanarra eega seentanii as bakka dabli kanarra tuqxanii jechuudha. Sana booda wanti isin copy gootanis ni ba'a okay kanarra ni tuqxan jechuudha. Achi booda viidiyoocha ni tuqxan akka nama daawwatuuf jedhu jechuudha. Irra deebi'ee isin agarsiisuuf. Achi booda jechi download jedhu jalatti isiniif ba'a jechuudha. Viidiyoo jalatti jechuudha. Ammaan dura waanan download godhe jiruuf jechuudha. Waan inni irra tuqee jiruuf isinitti mul'anne malee jechuudha. Yoo isin neetworkii ho'aa qabaattan haala salphaatti kan gadi isiniif buusudha. Appilikeeshinni kun garuu neetworkii ho'aa xinnoo neetworkii ho'aa kan barbaadudha. Amma neetworkiin kee ho'aa miti barbaadu jira. Garuu viidiyoo isin gaditti argitan kun dhugaa rabbii kanumaan hin buuse isinis argaa jirtan jechuudha. Karama salphaa ta'een haala kanaan buufachuu kan dandeessanidha. Viidiyoon kiyya har'a kanuma kan fakkaatudha. Fuuldurattis immoo haala kamiin akka itti appilikeeshina amma duraan dabarsee jennaan gadi nuuf bu'uu dide jettan irratti viidiyoo kaniin isiniif qopheessu ta'a. Maalumaafuu turtiin keessan waan hin dabarse hordofaa waan fuulduraa akka hordoftanuuf immoo waan hin dabarse hiriyoota keessanii gochuun feesbuuk kiyya isaan biraan ga'u akkasumas yuutuubii kiyya akka isaan subscribe godhunuuf isaan biraan ga'aa akkana eegdan kabajaadhaan isin gaafadha. Amma neetworkiin kiyya dadhaba waan ta'eef addaan kutee jiranoo intarneetii jedhaa jechuudha. Xinnoo neetworkiin kiyya dadhabaadha malee baay'isee kan gad buusuudhaan jechuudha. Isarra ni tuqxan yoon akkasitti dhaabates akkasitti irra tuquudhaan appilikeeshinichi kan gadi isiniif buusuu eegaluudha. Amma gadi buusuu eegaluuf ta'a jechuudha. Kana guutee lakkaa'ee guuteeti jechuudha kan gadi nuuf buusu. Haala kanaan viidiyoo feesbuuk irraa buufachuu kan dandeessanidha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.